mana hidhaa tokko keessatti nam 190 ta'a jaalawwan kiyya islaama an kana gaddisiise maali ni beeka eessa jiran sa ulamaa'i sahaabaa meeqaatu tuutu jaalawwan kiyya islaama biyya tana godaan waan biyya Suudii keessatti mana hidhaa san keessatti tokko wanni nama qaanfachiisu ijarraa imimmaan oduun ta'in qalbii kan nama bochisu maali ni beeytanii waan duraanii irraanfatan namaa miti namni maalummaa isaa ka duraanii irraanfata nuti habashaan warra Suudii kana warra amma jiruu miti bar هؤلاء الأطهار الأخيار الأبرار الكرام الأقدسين من المهاجرين والأنصار عليهم من الله الرضوان أبوتي إساني دتي ورّتو لأولي نتيني سننجا جالوان كي كسلاما آسا ودغدغاتي متي بر ميرا كيسا سينيتي متي كرين آسو ميرا سغليتي يقولها بودو ملي أغاجر ترتي أبان كيني أسهمان رحمه الله وأكرمه ابن أبجر جيجو نجاشي رحمة الله عليه رحمة واسعة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما يجين ديما كراها بشا موتي تجرا موتي نمني دباته نما همين إسا تجرا ديما هنجنني صحابة ميقاتو تجالوون كي يكسلاما بيتنا قدان أران تنا أمو نما مسكينة دلغتو mana hidhaa keessatti waan ilmi namaa ilma namatti miti bar jaalawwan kee bineensi waan bineensatti hin hojjanne itti hojjechuu jiranii bar an kana gaddisiise maali ni beeka eessa jiran sa ulamaa'iin namummaan hin jirtu dhiisi diina islaamaa achi kaayi ati kaas dhaabbatee haasa'ullee oromoo naan jechuu martan achi kaayi oromummaati yallee namummaan hin jirtu humaanitiin hin jirtu jaalawwan kiyya islaamaa ilmi namaa akkas ni godha mana hidhaa tokko keessatti nam 190 ta'a jaalawwan kiyya islaamaa ani maaliin na dhufe ni beetanii ol qabeetiin gaqqabe oromoo ayi dhiise kalliyaa oromoo Itoophiyaa ala kalliyaa ummata UNHCR jira bar UNICEF jira mali fi isini fin dubbanne ni beta wa rabbil kaaba wa muslimata tanibi antana qabaddan isini jabar wan fade namni na najo na ningenye diina salamati waregamu bis qopida isini fin dubbatani motumman adunya muslimaga oromo muslima ni nayi niga adurre takka burra dabbat namamo